meeshaa qarshii 1,192,530 fixee isinitti agarsiisa. Akkasuma gatii isaa tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirtu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah. Egaa har'a akkuma isinitti meeshaa kara aggaaruu fi amuun isinii qabadhee dhufee gatii isaa hunda isaa tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a. Firaashii algaa qabaa, soofaa qabaa, minxaafii qabaa. Gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Meeshaa obboleessa keenya jechuudha. Rabbiin nagaan itti haa galchu. Egaa jalqaba irratti kan argaa jirtan kuni mafarrashaadha. Firaashii 6, firaashii saboondidii jechuudha. Firaashii 6 tiraasii 18 takkaayaa bibii qabaa. Firaashii algaa kunoo firaashii algaa sabaayii tokko jabaa bareedaa ta'e firaashii boondidii qulqulluu jechuudha. Nama dhiira lama malee namni umna keenya waan ol ka'u miti. Baay'ee tokko ulfaata, baay'ee tokko jabaa bareedaa kan ta'edha. Kun immoo kan isin argaa jirtan kuni firaashii boondidii kan mafarrashaa jechuudha. 7x10 bal'inni isaa meetira saantii 70, dheerinni isaa meetira 2, tiiknesii yookiin ol ka'iinsi isaa lafarraa ol ka'iinsi isaa saantii 10 jechuudha. Akkasii inshallah gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Meeshaan kun otoo doolaarri dabalee jedhamee gatiin meeshaan daddabalamiin bitamee hojjechiifamee tureera jechuudha. Yoo bitate meeshaa arafaa booda jalqabamedha. Garuu erga ba'ees anuma bira ture hangaalli tokko tokko sirraa hotti jechuudha. Egaa yeroo baay'ee meeshaa lanfeessisuu jedhuun viidiyoo godha. Bibbitee waliin gahee lafa kaayetan ala fe'amuu jedhedha jechuudha. Kanan viidiyoo irraa hojjedhu. Namoonni meeshaa ajajattanii takkanaaf turu jettanii waan akkasii viidiyoo isaa eegdanuu inshallah meeshaa keessa yeroo inni fe'amuun haala kanaan isinii viidiyoo isinii godha jechuudha. Akkuma argaa jirtan firaashiin kun firaashii algaati. Meetira kaamsaa isin akka tajaajila keessaniitiin ajajachuu dandeessu. Ka 20dhaan, kaamsaadhaan, ka 80dhaan meetira lamaanii. Kun immoo kan mafarrashaati. Akkuma isinitti himee boondidiidha. Garuu kabarii haala kanaan irratti hojjechiisuun akka boondidiin sun hin faraffaramnee fi yeroo carqiin irra keessarraa bahee miiccamu jechuudha. Akkuma argitanuu minxaafii biluu bilaakii irra keessaa kunillee kan isaati. Minxaafii abbaa kaaree jechuudha. Minxaafiin kuni gatiin isaa jechuudha 1,000 kaareen tokko 1,650 bitamee fi 1,300 fi hanga 2,000tti jira jechuudha. Innumti abbaa kaareen kun soofaallee qabaa. Amma inni abbaa kaareen kun isiin 1,650 kun badaa bareeddudha jechuudha. Minxaafittiin cimina qabdi. Ammallee dhumteetti bifa biraatiin yoo jiraatte malee dhumeera jechuudha. Inni biluu bilaakii kuni badaa cimina qabdi, badaa bareeddudha minxaafittiin maashaallah. Kaarii 24 wayii jechuudha. Kanan bitee fi maramee jira. Kana saampilii dhumaa kan amma kana irraa diriirsee hafe malee maramee jira guddaadha. Akkasii gama farrashaan kun akka carqii baramaa ta'edha. Carqii baay'ee tokko bareedu. Arabiyaa majlisiin illee ittiin hojjetama. Baay'ee tokko bareeda jechuudha. Carqiin kun egaa carqiin isaas firaashii 6, tiraasii 18, takkaayaa 8, beebii 6 jechuudha. Kan inni ajajatee sufraa qircaatii maggaarajaa qaba. Maggaarajaa maskootii bakka kanatti amma diiguunnaa ta'uu dideenaa asirratti fannifamu malee silas bareedumni maggaarajaa amma kanan beekamu. Kana hidheenii feestaalii keessaan baasnee garuu yeroon suuqiitti dachaasu kun viidiyoo isaa ilaalaa. Bifti isaa kana fakkaata. Xiqqoo zarfii walitti deema jechuudha. Xiqqoo akka sanatti maachii godha. Biluu bilaakii waan mafarrashaarraa deemu waliin gochuuf jedhee xiqqoo dukkanaa'e suni kana hidheetanii warqaamaa yookiin veejii kana godheef jechuudha maggaarajaa. Akkasii ka hordoftoota koo maashaallah namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan illee ajajachuu dandeessu. Akkuma isinitti himee bifa isin barbaadanii, diizaanii barbaadanii akka barbaadanitti isinii hojjechiisuu hin danda'a jechuudha inshallah. Egaa firaashii algaan sun keessatti firaashii qulqulluu
qodaa qulqullina qabu kanatu bitattanii gaariidha. Maaliif jennaan kun kan yoomiyyuu ol jedhee gad jedhuu miti, fayyaa namaatiif illee baay'ee tokko bareedaadha. Yeroo keessaa ol jedhee gad jedhee waan nama rakkisuu miti. Soofaan kun illee akkuma argitanuu abbaa 3-2dha tajaajilinsaa. Soofaa guutuun abbaa 3 tokkoo fi abbaa 2 tokkoof abbaa nama tokko moo 2 akkas wayiiti. Annaa diizaayinii kanaanii 80,000 jechuudha soofaan guutuun. Amma soofaa kanarraa akka isaa basaatti soofaa tokkotu soofaa 2tu hir'atee garuu kun birrii 42,000 bahe. Birrii 40,000 utuu miilli isaa muka ta'e sababa miilli isaa sibiilaa 2,000 dabalatee walumaa galatti birrii 42,000 baheef jechuudha soofaan kuni. Diizaayinii kanaan garuu soofaan guutuun birrii 8,000. Akkasii hordoftoota koo namoonni soofaa bifa barbaadaniin diizaayinii barbaadaniin kunoo isin suuraa ergannaan bifuma isin barbaadaniin haala kanaan isin hojjechiisuu danda'a jechuudha. Diizaayinii isaa isatu filatee ergateenaan haala kanaan hojjechiiseef jechuudha. Inshaallah akka inni meeshaa isaa kanatti illee nagaan galeetti gammaduu abdiin qaba. Inshaallah rabbiin nagaan itti si haa galchu. Teebilittiin soofaa walakkaa kun immoo birrii 13,000 bitamee fi masaabiyaa 2 qaba. Asiif karaa gamaatiin masaabiyaa 2 qaba jechuudha. Birrii 13,000 bitee fi egaa kana fakkaata hordoftoota koo namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan duwwaa 941 42 74 63 jechuudha. WhatsApp, Telegram namoonni WhatsApp hin qabne Telegramii fi Imoon na argachuu dandeessu. YouTube irraa viidiyoo gadhiisuu dhiisee YouTube irraa badusii WhatsApp irra sa'aatii 24 na argachuu dandeessu. Meeshaa barbaadan ajajachuu dandeessu. Kun akkuma argitan fe'amuu jalqabamee jira meeshaan isaa. Carqiillee itti babbaaseera jechuudhaani san saampiiliidhaa hafee haala kanaan karaa aggaaruutti fe'amuutti jira. Maashaallah. Egaa namoonni meeshaa garaagaraa ajajachuu barbaadanii ajajattanii isinii hojjetamee geessuu ta'us erguu ta'us haala qulqullina qabuun meeshaan keessan amaanaadhaan karaa maatii keessaniis ta'e karaa mana keessaniis ni qaqqabuu danda'a. Inshaallah akkasii hordoftoota koo egaa akkuma argaa jirtanuu kana ittiin babbaasaa jira jechuudha. Maaliif silumaa viidiyoodhaan itti galchee amma immoo inni hamman galu gatii ta'ennaan carqiiffatee taa'uun qabu. Kabarii inni keessoo rakkoon qabu. Inni irra keessaa kun garuu itti baheen haala kanaan kunoo sila boondidii duwwaattan kabarii sana hodhisiisee achi kee carqii bifa barbaadan immoo irraan ajajattu jechuudha. Maaliif boondidiin sun yoo duwwaa taa'ee hin miidhama hin faraffarama jechuudha. Inni andanyaan kamiyyuu silaa waan isaa andanyaadha kan hin hojjechiisu. Innumti garuu ala carqiin irra keessaa kun itti bahee miiccamu boondidiin sunii olii gadi yeroo fuffuudhamu akka faraffaramuu ta'a jechuudha. Kanaaf kabarii inni keessaa kun dirqama. Namoonni garii warrumti hojjetan iyyuu isa kana maaltu cinqeeti maaliif jalaan gootaa waan akkasii jedhu jechuudha. Maaliif dirqama garuu barbaachisaadha. Alatti bahee miiccamu boondidiin sun akka inni miidhamne gargaaraa jechuudha. Hordoftoota koo inshaallah egaa kun akkuma argitanii minxaafiin maramee jira jechuudha. Waan magimmaashii hin taane wayiin irraa diriirsee kana fakkaata akka hordoftoota koo minxaafii firaashiin kun yeroo tokkoon isaa hodhamee bahee 6,000 hojjetamee fi amma 6,500 ta'eera jechuudha. Hodhamee bahee akka kanatti kunoo namoonni baay'ee yeroo baay'ee gatii isaa basaa hojjedhu natti waan akkasii jettu jechuudha. Duraanii 6,000 ture hodhamee bahee kabariin sun itti hodhamee inni irra keessaa kunis bifa barbaadaniin itti hodhisiifattanii birrii 6,000 ture. Amma garuu 500 dabalateera. Carqii irrattis boondidii irrattis gatiin daddabaleera gatii ta'ennaa birrii 6,500 jechuudha tokkoonsaa. Akkasii hordoftoota koo tiraasii 18 illee qaba. Tiraasii boondidii baay'ee tokko jabaa bareedaa ta'ee tiraasiin sun illee yeroo 400 bitatee amma garuu dabalee jira. Wanti hundinuu amma daddabalee jira. Akkasii hordoftoota koo inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Waa'ee minxaafii kanaa isinitti meeraa laata? Minxaafiin kun abbaan kaaree jechuudha.
kaareedhaan kaarii tokko amma jedhamee gurgurama. Dirqama manni keessan safaramuu qaba. Namoonni minxaafii fi maggaarajaa wantoota garaagaraa barbaadanii safaraan dirqama safara barbaachisa gatii ta'enna. Minxaafiin sun kaareen tokko 1300 hanga 2000tti jira. Ani kan obboleessa keenya kana birrii 1650 nan bitee fi minxaafii baay'ee tokko cimaa bareedaa ta'edha. Ammallee dhumeera bifa sanaan hin jiru. Inni sichi dhufu gaa yookiin dabaluu dhiisuu isaan beeku garuu minxaafii bifa barbaaddan minxaafii baay'eetu jira kan gatiin dabaluu kan gatiin qannasuu akka barbaadaniin argachuu dandeessu jechuudha minxaafii. Akkasii hordoftoota koo inshaallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Minxaafichi kunoo fayyaansaa kana fakkaata. Isa irra keessaa kan jechuudha isa jalaatii miti. Akkasii saalooniidhaaf dirqama jechuudha minxaafiin kun barbaachisaadha. Walalii irratti minxaafii siin haphii walalii irra taa'u isa kana jala godhattanii si haphii irraan godhachuu dandeessu jechuudha. Hordoftoota koo nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.